Agaija bar 1945 ganam sa'aatii 2:15 irratti Ameerikaan magaala Japan Hirooshimaatti boombii atoomikaa dhukaasti. Guyyaa sadiin booda magaala Kibbiyatti Nagasaki irratti boombii roobsan. Waraan keessatti meeshaan niwukileeraa akka dhukaafame yeroo sun qof. Yeroo wal dhabdeen addunyaa guutuutti mul'ataa jira kanaatti dorgommii meeshaa waraana niwukileeraa akka haaraatti ka'aa jira. Buufatawwan niwukileeraa Iraan guutummaan guutuutti dhabamsiifamaniiru. Raashiyaa fi Beelaaruus yoo weeraraman meeshaa niwukileeraa fayyadamuudhaan mirga qabna. Badii meeshaan niwukileeraa Hirooshimaa keessatti uume waan durii qofa miti. Ammallee nu miidhaa jiru. Garuu Hirooshimaatti maaltu ta'e? Muddee 7 bar 1941 waggaa tokko erga waraanni addunyaa lammaffaa eegalee humni qilleensa Japan buufata galaana Ameerikaa Hawaayiitti argamerraatti haleellaa tasaan namoota 2,400 ol ijjeesti. Ji'oota taanan Ameerikaan Niiw Meeksikootti dhoksaanii niwukileeraa hojjechuu jalqabdi. Boombii atoomikaa addunyaa irratti isa jalqaba ta'ee uumti. Waggaa 3 booda erga Jarmaniin harkeennattee Japan lol dhaabuu dinnaani Ameerikaan magaala Hirooshimaa irratti boombii darbatti. Yeroo gabaabaa dura xiyyaarri Ameerikaa Hirooshimaa irratti boombii tokko gadhiisee diina barbadeesse. Boombiin sun boombii TNT toonii 20,000 caalaa humna qaba. Boombii atoomikaati. Jiraattota Hirooshimaa 350 ta'an keessaa 78 battalumaatti ajjeefaman. Guyyaa 3 booda Ameerikaan boombii lammaffaa magaala Nagasaki irraa darbatti. Kunis jiraattota magaalichaa 240 ta'an keessaa 20 ijjeesse. Kan hordofee Japan harkeennattee waraanni Eeshiyaa xumurame. Dhiibbaan haleellaa sunii agammaa uummata Japan miidhaa jira. Yoko Gibson erga boombiin dhoo'ee waggaa 3 booda Hirooshimaa dhalatti. Yeroon daa'ima ture qaamni koo laafaa ture. Dhiigni sammuu koo keessatti dhangala'ee ture. Dhiitoos nan qaban ture. Dhiyeenya kanas sababa kaansarii harmaaf yeroo 2 harma koo baqaqsanii yaalaniiru. Waggoota 80 booda sodaan waraana niwukileeraa ammallee inum jira. Mata duree gaazexaa, argisiis TV, fiilmii fi tapha kompiitaraa keessatti guyyaa guyyaan argina. Japaanitti ammoo sodaan kun itti dhugoome. Yeroo boombiin dhohe bakka kana jiraachaan ture. Hirooshimaan waraan Japaan keessatti magaala barbaachisaa turte. Jarri sadan dhaloota dhumaa kabala sunirraa lubbuun hafan. Yeroo haleellaan raawwatee umriin Keikoo gan 8 ture. Kan Mikiyoo 13, Keenjin ammoo gan 6 ture. Nan shakka garuu kun anuma natti fakkaata. Halkan duraa akeekkachiisni waan tureef yeroo baay'ee gara dahootti baqachaa turre. Ganaam sa'aatii 2 dibbeessii xiyyaara boombii niwukileeraa fe'uu B-29 jedhamu samiirraa dhaga'ame. Murteen Hirooshimaa leeluu sa'aatii 1 dur mirkanaa'e. Kan irraa xiyyeeffatamee ture riqicha jidduu magaalaa jirkan. Sa'aatii 2:15 irratti US boombii atoomikaa Little Boy yookiin gurba diqqa jettuun gadhiifti. Qophaa koo karaarran ture. Sana booda waan ifu arge. Wanti ani argaa ture hundi ni addaate. Aarri dho'insaa hamma gamoo abbaa darbii 2 ga'u gara kootti jige. Battalumatti manni kun kufe. Aarri isaa waan hunda gurraachesse. Nuti waan ta'e nu banne. Amanuus hin dandeenye. Ni ajaa'ibsiifan. Baay'inni uummata magaalattii battalumaatti ajjeefaman. Hedduun isaanii ijoolleewwan barumsaa turan. Dhiira moo dubartii ta'uu isaanii adda baasuu hin dandeenye. Fuulli isaanii badee ture. Ho'i rifeensa isaanii gubee akka tokko tokkoon dhaabbatu godhee ture. Adoo namoonni lubbuun hafanii fi maatiin isaanii waan isaa mudatu hubachuu fi rakkachaa turanii namoonni fayyaa ta'an du'uu jalqaban. Haleellaa boombii sanaan booda rifeensi akkuma filamuun namootarraa harca'aa ture. Torbaanota taanan namoonni dhukkubsachuu eegalan.
Yoo rifeensi kee harca'e guyyaa 4 yookaan 5 keessatti duuta. Ijoollummaa kootti ganama hirribaa ka'een akkanatti rifeensa koo harkisa. Yoo harca'e baay'ee mufadha. Sodaan kun yeroo dheeraaf narra ture. US waggaa 7 fi Jappaan dhuunfatti. Dhiibbaan haleellaa Hirooshimaa fi Nagasaakiyaa hin gabaafamne aangaa'onni Ameerikaa oduu kaamsaa turan. Miidhaa boombiin kunniin fayyaa namarraa qabu qorachuu fi US Komishinii dhaabullee biyyoonni addunyaa kaan dhiibbaa inni wal hormaata fayyaa sammuu fi qaamirraa qabbaruu fi waggoota kurnan hedduu fudhate. Agammaa hubannoon gahaan hin jiru. Boombiin kunniin dhukkuboota fi yookiin kansarii kam akka fidee sirriitti raagaan murtaa'an hin jiru. Garuu namoonni lubbuun hafan kansariin isaan mudatee boombii kanirraa akka dhufee dubbatan. Kanneen yeroo sun achi hin turinilleen. Kaansariin qabamee walumaa galatti yaalii baqaqsanii wal'aanuu 6 keessa darbeera. Yeroo hundan hospitaala seena. Santooshiin agayijaa naannoo dho'iinsa kan hin turre. Garuu raadiyeeshiniin saaxilamee ture. Yeroo haati isaa firootisii kabadan barbaaduu fi is qabatee magaalattii deebitee umriin isaa 18 qof ture. Namoonni akka koo daa'imummaa irratti raadiyeeshiniif saaxilaman yeroo umriin isaanii deemu dhukkubootaan akka rakkatan ragaan agarsiisu jira. Bara 2024 Santooshiif Keikoon namoota lubbuun hafan kanneen addunyaa meeshaa niwukilaraa irraa bilisa gochuu fi carraaqqii taasisaniin badhaasa Noobeelii nagaa argatan keessaa tokko turan. Garuu hojiin isaanii ammallee akka hin xumuramneetti itti dhaga'ama. Kanaaf Keikoon seenaa isaa ibsuu fi dirqame. Raashiyaan Yuukireen yeroo weerartu callisuu hin danda'u waan tokko gochuun qaba jedhe. Waan fedhes ta'u seenaa koo himuun qaba jedheen murteesse. Sodaalee haaloo fi agammaa biyyoonni garii niwukilaraa qabu. Akka dhaabbanni nagaa idil addunyaa Stookholm jedhuutti meeshaalee niwukilaraa 12,000 ta'utti harka biyyoota 9 jira. Israa'el qabaachuu isaanii mirkaneessuu baattullee. Meeshaaleen ammaa kanneen Hirooshimaa fi Nagasakii keessa fayyadaman caalaa dachaa hedduu humna qaba. Keenji fi Santooshiin pakkii nagaa Hirooshimaa cinaatti wal argan. Siidaan kun namoota reeffi isaanii argame yaadachuu fi dhaabame. Adaadaan Santooshinii isaan keessaa tokko turte. Bakki kun hunda caala hamaa ture. Eeyyee ta'uu qaba malee. Balaan akkanaa mudateen beeku. Miidhamtoonni gara walakkaa ta'an adda baafamuu hin danda'u ture. Waa'ee isaanii homaan beeknu. Namoonni maatiin hin argamin gara 70,000 ta'an turaniiru. Mee kadhannaa adeemnu. Garuu ixaanayyuu hin qabnu. Yeroo waraanni addunyaa guutuu tammachaa jiru kanaatti namoonni balaa niwukilaraa Jappaan irraa hafan guddoo yaaddaa jiru. Hooggantoonni addunyaa ka Jappaan kanirraa omaan barannee jedhu. Yeroo niwukilaraa fayyadamuuf murteessan kanaatti dhugum balaa inni qabu hin yaadu jedhanii gaafatan.